يا بلجين سكاري سير دين إسلاما تايتا فانقودا والميدون كونكما جيرون جيران يقني والكتما زبنا عليين خليفة إسلاما انقف صحابة مؤمنة كنما ilma beera nabi leenja fakkii namaa hayyummaadhaanis beekamaa booda khaliifaa Usmaanii jaalaa irraa qabuutu mubee irra duulu jira. Mubee akka hin dalayne godhu jira. Seeraaf teessii jechuun warra irra dalagamtuunis. Yoo ifi hirmaachuu hin barbaanne abbaa hirmaatutti maaliif gufuu ta'an? Yoo ifi as dhufanii nu wajjin taanii uummata keenyaaf sagalee ta'uu hin barbaanne maaliif mana bananii warra as dhufuu barbaadu qaban? Mana tokko lamaa miti mana hedduudha kadhannee nuu cufaa nuu kottaa jenneeni akka waan ooruu aliyyi saabitoo ooluu tasaa mubee fuutuudhaaf nuti kadhannootti nutti qoosan hedduun jechuudha. Waan kanaas seenaaf teessii guyyaa tokko har'aa dubbanuu ni dhufa. Amma immoo waan jennu wanni nuti jennu lammii dilasan Somaalee keessatti haadhumtuu jennee Feetu Wallaggaatti dhaladhu. Feetu booyyeerra dhaladhu. Waa'ee Wallaggaa si caala ana guba. Dhageesse? Waa'ee Wallaggaa si caala ana guba. Waa'ee Wallaggaa ruubii kan gasatti. Gargaarsa ture. Kaleessa 50 kenneen galee dheengadde gaafa jedhe gaafa awwaala bukkaan 75 kenne. Roozii Wallaggaa na taasifti. Hoolaa. Asirratti himtu waa'ee Wallaggaa. Kanaafi maal gochuu qabna giiftaroonni keenya bor akka namni hin gargaaramne namni godhaa jiru isin jedhamuuf deemtu gaafa gargaarsi jiru bashannanni isin itti haafu bohaaruun isin itti haafu wantoonni isin itti haafu dhiifama nu godhaati tokko ana namni geemii taphatu tokko ana gaafa gargaarsi jiru yoo isin abaaboo tokko naan kennine injifachuus hin danda'u saalfadhee duu inumaayyuu cufadhee bahee dirqamaan dhaqaan kanaaf isin dirqamaan finyoo itti keessanii deemi jechuu danda'uu qabdu. Aliyyi Saabit geemara yoo ta'e geemii taphata yoo ta'e saatii gargaarsi jiru. Aliyyi Saabit dhiifamaa wajjin wattuutii ba'ii cufadhu mana qeerroo deemi gargaarsa irratti hirmaadhachuu dirqama gochuu iyyuu qabdu. Jaalalaa miti kun dirqama. Ati dafqitee ati dalagdee dafqitee biddee jennaan iyyi nummoo abbaa barbaade ittiin injifataa jirra. Yoo walla ga'uun hin jirre immoo wannati maallaqa kee iyyuu baaftuuf hin jiru. Ana mana kee cufin bu'aa giiftarri koo dhaabbataa nan qabaan. Giiftara dhaabbataa nan qabaan kan dhufee lubbuu naan qabne aga leencaa akka maalii naa kennu. Obboleessa koo gaafa gargaarsi jiru leencaa miti abaaboo naan kennin waadaa dhaabu. An geemii taphachuun nu hin jaran. An yeroo nas keessa dhufu akkuma namni haasa'u yookiin geemii yookiin jireenya lakkii boo geemiin hin jiraanne wallaahi waa hedduun taasisaa turan tun geemii taphatin. Ammas geemii taphadhee gorsaan gaadduudhaan. Kana isinuu ragaadha. Faaturaa isinii faasuu banta. Feesbuukii irratti baaseera faaturaa. Dhaqaa ilaalaa. 1750 deeggarsaan godhu kuni abaabolumaatiin haa kenniti. Leenca 8-9 kanani gaafa beellamaa kennu suni abaabolumaatiin haa kenniti obboleessa koo. Siigalee waan ati argitayyi kunoo mana keessatti ilma Oromoo silaa kufee hafu rabbii gaditti baadhee ittiin deemaa. Kanaafi wal hubataa deemuun gaariidha. Giiftaroonni gaafa taphni jiru gaafa gargaarsi wayii mana namaa banamee kadhatamu piliis nu baasaa geemiirraa. Yoo ati naan kennine mo'achuu hin danda'u waan. Dhageesse yoo ati naan kenne mo'achuu hin danda'u yoon gadiidee gaafa gisee sadii waagaa koo argadhe cufadheen ba'an. Kanaaf piliis gaafa taphni beellamaa jiru rakkataan gargaaramu warri geemii taphatu dhaabuu qaba. Warri ana dabalateetudha. Bakka gargaarsaa dhaquu qaba dirqamaa miti. Nama gargaaruu laafati nama ta'uu qofatu gahaadha. Nama ta'uu keessa maaltu jira? Nama rabbii sila laaffisee si kallaqe ta'uu qabdaati. Dhageesse? Nama rabbii sila qalbii keessa laafina sii kennee dhalatte ta'uu qabdaati malee gara laafaan ta'a jettee ta'uu hin dandeessu. Kanaaf gaafa gargaarsi jiru giiftarri dhaqee nama geemii taphatutti waa kennu
إلى إسا باللسان جيفترا جدارا جيفترا بكا ميقار كيسي أول نباسو سينان جدارا بوليسو غافا غرغار جرو أرسكي نوسا سابدو بليس جولي نو جلا مبالسيني سيتو جولي باللسارا فيتا نوسا سمان كننا ديسا تاسو غافا سي غوري داور بادن ugaan sinitti abaaramtanii baduudha. Namni qalbii isiitti caba. Ijoollee nama warri taaptaabii warri sheerii kuni miskiinonni koo ijoolleen biyya arabaa jiranu warri waa kennuu hin dandeenye biizaa dhabuudhaan malee kan kan dhabanii miti. Wallaahi yoon kijibee na taasifadhu ijoollee biyya arabaa mubee rabbii jedhi dhufu aliyyii keenya namni lakkoofsa kiyya dhabeen jiru biyya arabaa taa'e. Mubee rabbii jedhi akkuma tileenci tokko bitamu naa himi. Yookaan immoo akkaawuntii kootti naa biti. Yeroo warri kaan si tumtu sii kennanuman qalbii koo gammachiisuu fedha jetti. Noon jedhaani. Wallaahi wabillaahi. Hin ta'uun jedhaani. Nama hedduu hin ta'uun jedhaan taa'e gadi nyaata. Taa'aa godhi calluma hedin nyaata. Sigaleetuu biizaa qabaatanii waraqaa qabaatan ijoolleen biyya arabaa. Jarriyyuu giiftara. Amma ijoolleen biyya arabaa bakka daawwachuu fedhanu. Bakkatti bashannanuu qabanu dhaqanii yeroo jarri mubaarik gargaarsatu mana aliyyii jira dhiifama hojii mana nuti yeroo jiran bilookii godha maaru bakka hundatti argeeraan bilbila kan biraatiin hin ilaalaan eenyu jecha gargaarsaa jecha bilookii ta'aa jiru jedhi gargaarsaa ummataati jecha miutii godha maaru gargaarsaa ummataatiif jecha bakka hundaa saree arrafamaa jiru. Wanni kun dhaabachuu qaba yeroo gargaarsi uummataa jiru. Wanni geemii jedhamu dhaabachuu qaba. Haga gargaarsi yoo barbaade torbee ta'uu barbaade ji'a ta'uu dantaa abbaa isaati. Yoo sila tiktookiin jiraataa jiraate hin jiraatin. Qoonqoo nama tokkootiif jecha wanni uummanni jimlaadhaan Somaalee keessaa buqqa'uuf hin jiru. Sini galee? Kanaafi wanni kunis dhiibbaa fidee jira. Baay'ee dhiibbaa nutti fidee jira. Giiftaroonni keenya warra kee marootaa kadhannee dadhabneerraa anumaa walitti anis kadhatameen dadhabe anis bakka gargaarsaatti argame mubaarik naan jedhamnaan kadhatameen dadhabe anumaa walitti laa ofani mataadhaan erga mubaarik kadhatamee dadhabe ijoollee warri taaptaafi yoo bakka gargaarsaa taaptaaf gochuu dhiiftee dhatte bakka geemii utuu gargaarsi jiru utuu ummaan kee asirra teessee boossu utuu ummanni Oromoo biyyarraa buqqa'u bakka gargaarsaa dhiiftee dhatte mana mubaarikii taaptaaf goota taanaa wallaahi itti gaafatamta. Rabbiin biratti hin gaafatamta. Kamtu dursa? Lubbuu namaa dursa moo? Isan daaraa dibadhu yookiin distii mataatti kaadhu dursa. Jaalladheetanii hin adabamu jechuu nan danda'a. Halo? Kanaafi itti yaaduun gaariidha. Kanaaf dhiifama wajjin bakka tokkotti qopheeffannee ustaatota dabalannee inshaallah obboleessa keenya kana baafannee yookiin mootummaa baafatin karaa irratti qabannee ustaatota waamnee akkami jennee gaafannee gaafa gargaarsi wayii jiru